Haliif shaayii finjaalaan dhuga. Argee jedhee gadi naqee kuntaalan fakkaatu bar gumbii fakkaatti bar gumbii gugushaa hin beektu miti gugushaa dur hojjetanii garbuu fa'aa xaafii gaditti naqatan fakkaatti bar foon gaalaa fuutee xiq gootee asnatti baate. Tuqaa wayii bakka mee ka'ikaa ol ka'imee dhaabaddu kan wayii hojjaa ishee guluuduu wayii dhukee bakka achuma teessu akka kee kana taa'eetu mana akkuma kee ani golgolaa watuma ta'eetu sinqiitti daban inda'uun haliif shaayii finjaalaan dhuga. Argee jedhee gadi naqee kuntaalan fakkaatu bar gumbii fakkaatti bar gumbii gugushaa hin beektu miti gugushaa dur hojjetanii garbuu fa'aa xaafii gaditti naqatan fakkaatti bar foon gaalaa fuutee xiq gootee asnatti baate. Tuqaa wayii bakka mee ka'ikaa ol ka'imee dhaabaddu kan wayii hojjaa ishee guluuduu wayii dhukee bakka achuma teessu akka kee kana taa'eetu mana akkuma kee ani golgolaa watuma ta'eetu sinqiitti daban inda'uun. Nafoo eegan fardaan namaa dhufa jedhan durayyuu sin barbaadaan ati koo nama of seetee dhukee intala rootoo dhugumattuu ati rootoo dhabar rootoo. Maala siin jedhe qoy ani kana siin jedhe araaramaa sin fakkeenya ijoollee Oromoo taatanii yuutuuberoota Oromoo keessaati kan fakkeenya namaa taatanii aan jiru. Anati golgoloo naan jettu golgoloo natu siifi magaa natu si agarsiisa shi yoonan immoo Saudii kana keessatti mana hidhaa keessatti sin tortorsiin hafee anigaa jechuudha. Ani abee miti. Ani abee miti arrabitti kanarraatii qoraatti wayii buqqista jechuudha. Na eeggadhu borgana mala harka kee duubatti hiisiseen jechuudha. Yoon asaarii kee mana hidhaa keessatti sin argisiiseen an dubartii miti bakka. Dubartiis naan hin jedhiin dubartiis miti. Na agarta ni argatta. Ishee amma naan jette kana ni argatta. Heerumuu waadhe maal si galche maal si daallatame? Abbaa manaa kee naa laattaa? Maaltu si galchameme? Amma fayyoo moo hin geessu bakka? Jaallattus jibbitus. Fayyoo. Qixxee fayyoo miti walakkaa fayyoon geessu. Sittani manatu sitti hima. Tokkoon sitti bashii na eegi. Saltawwaa haadha daakkiyyeessee bishaan keessa deemtu allaattii uummoo ishee biyya keenya laga qilxuu malkaa guyyaarra teessuudhaati bar. Wallaahi uummoo qilxuu mana keenya gajjallaa malkaa guyyaarra teessi yeroo hundumaa viidiyoo sii waraab ati isheedha bar achi keessatti hanqaaquu hanqaatti. Galteen heerumte ure dhugaa keessiin jedhe mortuu akka wala nama fakkaatti amma biniinti a'uuzu billaahi meelaali ana. Meelaali isin boqabeetti furdinaan na arrabsitu. Kan nyaatu isinii kan furdatu ana. Kan xibsii nyaatusii. Kan hanqaaquu mana madaamii lukkuu mana madaamii fixesii. Abbee goggoddu. Kani waan mana madaamii keessaa fixusii. Isheen kun immoo cooma murti fayyoo isheen jeen kun mormi keessaa bahee luqqee cooma murti. Ani garuu ruuzii madaamii kiyyaa nyaadha. Ergiin biyya kana dhufee foon hin nyaanne bishaanuma ruuziin na guddise. Alhamdulillah rabbil alamin bishaanuma ruuziin na furdise jechuudha. Argitee? Kan nyaatu sini kan furdatu ana. Saltawwaa ati faan nama amma waldiigetti dhabar lammanse. Meelaali ana akka itti simboo qabu. Wallahi waan jecha qaba. Meelaali akka itti simboo kiyya eeggadhee jiru jechuudha. Ani waan jecha qaba. Isin miti kan otuu nyaatanii otuu dhuddanii isin jala dabarse bar. Bismillaahi. Wallahi isin jala dabarse. Akkuma isin nyaataniitu isin jala dha'ee dabarse. Dhugaa anaama rabbiin kiyya laa fooniif dhiigatti naa dabale. Alhamdulillah. Ilaal. Wallahi na laal. Mee eenyudha kan irra simboo qabu? Gabaabduudha lafaa waliin kaatu. Lafaa ol kaanaa immoo hojii mana madaamii keessaa hojjedha miti. Borcis jettus badaan qabu baran. Yoona guddate chastii ispoortiin hojjedha koo ispoortii chastii nama baasisuu fi dabba nama baasisuu hojjedha koon. Argitee dabbaa kiyyaa fi harma kiyya gateetii kiyya argitee borciin hunatti hin jiru koo. Borci ruuziidhaani na arrabsan ol ka'ee maal fiddare? Kun eenyu? Kan sirra zannaxaa jirtu kun eenyudha? Eenyudha kun? Eenyudha mee laali kun eenyudha? Ana bar nan barre miti lafa waliin kaatu. Maal dhullaa miillatti beesete ofitti baase caammaa ofitti baase. Kunoo laal miilli kiyya qullaa. Xiqqoo kaniin kanarra godhee fi intini harma kiyya mul'ate iyyuu dhiifama dhugaa rabbii. Na aarsite bara jechumaan bidoo waraab naan jette bar. Afuuftuu walirra gortee. Ilaali mee. Ilaali. Na argite akkattu taala. Wayne rifeensa kiyya bakkee ba'e dhiifama joo dhugaa rabbii. Argitanii? Ana bar kun. Situ taalaa irra goggodhu eessattu taaltaati. Ispoortii maalii hojjette ispoortanyaadhaan. Walirra gortee gandummaadhaan.
firan qabdina seetanii ani firri kiyya rabbii qofaadha. Ma odeessiti ama viidiyoo ishee dhaggeeffadhe dhufe bar dhagaa ishee godhu barri maan irratti odeessite dhiifama dhugaa rabbii shaarbii irraa bu'e bar maan nama raachite bar qullaana buusiftee gana qullaana deemsiftiin jarri wallaahi gana qullaana buusiftiin ajooftooti fayyaa wal guurtee maa isheenii kun hin jedhamu wanti fafattee fakkaatti baratu nama fakkaattee mormi keessaa luqqee gooftaa bishaan raacha bishaan keessaa achi namatti bahu fakkaatti bar otuu nama fakkaatti nama loltee lama taatetu nama fakkaatti walirra gortee nan gubdu bar ajooftuun tortortuun sun qoona gaddu maa isheenii kun hin jedhaman ofiiseeti nyaattee dhuddeetu anaan foon gaalaa ofitti gurteettee wallaahi ergin rabbi nagaan nan galchin naman foon gaalaa miti ergin mana kana dhufeeyyuu foon nyaadheen beeku bishaan ruuzii nyaadha dhugaa rabbii nyaadhu foon luqquu jettamoo foon gaalaa jettamoo foonii hoolaa jettamoo foonni isaa alleeyyuu hin jiru wallaahi nyaadhu bishaan ruuzii nyaadha rabbi naa nyaatu ani wallaahi hedheen kakadhu bar yoon sobe akkasumatti soba malee wallaahi maqaa rabbi keessan buusu rabbii kiyya hedduu jaaladhe hedduu isan na jiraachisaa rabbiin kanaaf ani wallaahi hedheen kakadhu an dubbii sobaarratti abbaa shalbaati kun dhudhuufti of keessaa gadi amma salta moodelistii taata gaafa moodelistii ta'uu footoo koo fiddee hojjettatte hachi footoo kee fiddee irratti hojjedha ana nama ajandaa firfirsu na argite beektaa adbar beektaa ani beektaa xiinxalee ilaalee nama tokko ilaalee tan asiichi ilaalee tan jaaladha bar nama tokko fiizikaalasa ilaalee tan jaaladha bar maayisa moodelistii yoo ta'an anoo moodelistiin ta'u maan anoo moodelistiin ta'u galee ispoortiin hojjedha ammaa ka'e ta'u yoon du'es itti gaafatamummaan isin mataa keessan mucaa kiyyaa fi harmee kiyya yoon du'es nyaadhu ruuzii hin nyaadhu baqa ammaa kaasee ruuzii hin nyaadhu naa agartu yoon hin qalladhu ta'e yoon ispoortii hin hojjedhu ta'e annamaa miti ta'u yoon ispoortii hojjaa kiyya ho'isaa fudeetti qaxxalarii silaa hojjaa kana inni rakkise malee wallaahi ispoortii hojjedhe moodelistiitti deebi'a na argitu harma kanallee ofirraa buusa haati faaxee oomaa ispoortii hojjette ofirraa buuftee miti mal birqiidha moo wallaahi anatu taa'ee ofirra taa'e malee anatu nyaadhee dhufee taa'ee bishaan dhugee taa'e malee wallaahi amma kanan furdadhu yeroon biyyaa dhufee footoo koo kaleessa maxxansee jira miti dhufee waggaa lamatti amma hin ga'us qalloo sheeppiin koo bareeddu qalloo waan hin fakkaadhu dhugaa rabbi yeroon biyyaa dhufe isama yeroo hundaa ruuzii nyaachuun na baxaphate ruuzii na arrabsiti haci ruuzii nyaatte qoonqoo na arrabsiti qoonqoo keessan keessa wanni waan kaa'u qoonqoo keessan keessa waa kaa'u isin na baaruwan qoonqoo keessan keessa muka isinitti kaa'u waanan jedhu hin qabu argitee fayyaa qaba barra fayyaa qabaannaa nu taale alhamdulillah wallee ilaal fayyaa qabaannaa hin quruphisaa rakkoo ilaal mee argiteeti katti quruphisaaru fayyaa waan hin qabuuf hin dhukkubsatoota bututtuu wallaahi bututtuu namni ani yeroon isinitti mu bar namantani namni qaqallaan kun bar sharriidha walirra goortee argitanii walirra goortee viidiyoon irratti daladhe hundi ishee sabboontu balleessi ani isin na baaru balaasaa rabbi isin itti haabuusu la waan jedhuun qaba ani isin na baaru balaasaa rabbi isin itti haabuusu maasheen kun wanti ciimooftu ciigaamtu kana mee ilaali mee anan argine simboo qabeetti mee ilaali dhugaa rabbii mee ilaali akka biyyaa qullaa buusee tukirraa isinii sirbunniise maanaar yoo rifeensa kiyya wallaahi dachaasee qabadheera rifeensa kiyya wallaahi achi ol dachaase lucuccaa bareedaa guyyaa jumaa yeroo hundumaa miica ani guyyaarraan miicu mal jaarsa kiyya wajjin jiraa rifeensa guyyaa miica torbee miice itti sho'aara godhee akka luucaa belxexaa bareedaa yos ol dachaasee qabadhee rakkoo rifeensa kiyya ijoolleen hin beetti ijoollee walitti sin rifeensa kiyya wallaahi ijoollee rifeensa kiyya maa akkamitti akka isii guddatee rabbumannaa guddisa abukaadoo yeroon isa namni faashiniitti bitee rifeensa guddisu an abukaadoo tokkicha isuman biyyaa dhufe abukaaduma sana bitadha jechuudha maal barbaaddani kanarra maal lafa ol ka'etti ka'e fidi ka waan fidde jedhi amma waan jette mee maaltu natti irratti rabbi kiyyan na uume maal uumaadha na arrabsitii fafa wayii fafa galteen deessu ati immoo kun afaanii waan abaaftii dhiisime meechi akka bikaa mee ana laali ajooftu haadha romaa isin aarsitii kun